Hayya jedha geeffatu keenya nagaa waaqayyo bakka jirtan isiniif ta'u har'a pirankii ajaa'iba jechuudha. Pirankii ajaa'iba haadha kakuu jechuudha. Fayyoo jaalalaan jechuudha. Jaartii koo pirankii ajaa'iba gochuu barbaadan jira. Pirankii ajaa'iba pirankii adda ta'e jechuudha. Kan qalbii ishee fuudhu gochuu barbaadan jira jechuudha. Hirriba rafaa waliin ka'ee isaan ala wayyaa miicu. Wayyaa huccuu walitti qabanii miicaa jiru. Ani immoo tonkolii yaadaan jira jechuudha mana keessa taa'e. Maaliin kun yoo jettanii pirankii isheenis na gochuu dhiistetti anis gochuu dhiisera turre jechuudha. Gara ji'a 2-3 hin ta'a yoo dogoggoruu baadhee gara sitti hin ta'a har'a garuu pirankii ajaa'ibaan ishee godha jechuudha. Wayyaa miicaa jirti ala ani immoo maalaan godha sinitti fakkaate sinitti immoo mistira garuu sinitti nima sinin nasu booddee arguun keessa waan namni jechuudha. Mistira kana sinitti nima jechuudha. Ani immoo qiq jedhee suufii uffadheeni qiq godhee suufii koo jentel jedheen akkasitti qiq jedheen har'aan jedhan sargii wayii waamaman jira deemuufiin ka'ee nan deemu maaliif guyyaa dilbataa manaa bahee hin beekti isheenu yoo baanes ishee wajjin malee bakka biraa dhaqee hin beeku garuu har'a sargii waamaman jira cidha gwaaddanyaa koo jira gwaaddanyaa koo baankii hojjeta baankii hojii gamtaa oromiyaa keessa hojjeta isatu na waame galgala irbaataaf na waame irbaata irratti nu argamne jedhee kanaaf achi dhaquun barbaada achi dhaqeen dhufaa isin immoo amma sa'a 5 jaatti na eegaa halkan keessaa hin jedha jechuudha. Isheen maal jetti? Egaa an jettu isheetu beeka ani garuu kostor jedhee waan kuni sireesiidha. Ati irratti hin affeeramne waan irratti hin affeeramne irratti akkamittiin si fuudhee deema haadha manaa kee wajjin naan hin jenne atumti kootuuti irratti naa argame na bareechi. Anaan obboleessa isaa akkas naan jedhe malee siin haati manaa kee uftee naa bareechitu hin jenne. Dhageessan isin galeera. Atumti kootuuti na bareechi na wajjin ta'i na wajjin dhaabadhu naan jedhe. Malee haadha manaa kee mucaa qabadhu kootu naan hin jenne. Kanaaf ati dhaquun sin barbaachisu. Nan haala jechuudha. Nan takaraakara jechuudha. Achi isheen egaa yaada isheen fiddu hin ilaalla garuu yeroo baay'ee sammuu na cufaa turteetti jechuudha. Sammuu koo akkasii waa'ee piraangii kanatti sammuu koo baay'ee na qollofaa turteetti jechuudha. Kanaaf har'a sammuu ishee fuudheen qulluuf godha jechuudha. Qulluuf godheen deebiseen gaxxamaa jechuudha. Dhuma irratti garuu suufiin uffatame kunis sobadha. Huccuudha manumaan fuudhee uffadhee manumaan deebiseen baafadha. Ani garuu hin jedhan ani garuu piraangii ati yeroo baay'ee itti yaadde sammuu na qollofaa turteetti ani immoo daqiiqa tokkotti yaadeen sammuu kee si qollofee jedhen gwaa ishee godha jechuudha. Guyyaa sanbataa kana egaa sanbata dhala mana hin baanu manuma oolla jechuudha. Wanuma tokko gochaa oolla yeroo hundayyuu har'a garuu pirankii ajaa'iba irratti hojjedhe xiqqoo ishee gochuu barbaade jechuudha. Ancaaca'uun barbaade jechuudha. Yeroo isheen tancaacatu hin ilaaltu nu hordofa suutadhee wayyaa qoffadheen na waama jechuudha. Akkuma argitan kana jechuudha fu'a dhiphin jedheen dhufee kun karabaatii xalxal godhee egaa nabsee mujeetiin taphadha har'a jechuudha. Nabsee mujeetiin taphadha. Karabaatii dhiphin godhee fu'a karabaatii godhadhee garuu yeroo baay'ee argite hin beektu. Karabaatii godhadhee hin beeku. Shaamizii manaamini boodii kanan natti tola. Akkamitti karabaatii godhatte dhalli. Bareeddi moo karabaatii rakkame? Naa ilaalatee astaayitii natti kenna. Anaaf karabaatii irratti yaada keessan koomentii keessan hin dhiisinaa jechuudha. Anaaf karabaatii jiraaf karabaatii fi jiraaf suufii irrattis koomentii kenna. Yaada ishee ilaaltu jechuudha. Maraatti qixxum godhee argee nan bareedamti garuu dhugaa otoo baay'ee koo tokko na xabbafte shuggira maamiin tokko na xabbafte jechuudha. Yaa dhiisee malee otoo baay'ee shuggira maamiin tokko na xabbafte. Otoo nama qofee koo sargii dhaqamu hin buure jechuudha. Na xabbafatu. Kana otoo dhageesse mataatu ishee koo na ilaalaa boleessa keessa. Peesoo. Pirankii ajaa'ibaati. Daawwadhaan wajjin bu'aa amma kaameraa koo bakka jijjiireen bakka biraa kaa'een ancaaca'uu jalqabachuudha. Kaameraa koo jijjiiree bakka itti qophaa'een jira jechuudha. Qophaa'een jira amma nan waama jechuudha. Nan waama waan isin jiru. Haadha kakuu mukaa'e. Kootu mee kootu? Bishaan baay'ee sana naaf dhibee. Bishaan malee kootu. Baay'ee buutuudha gadi baasuun danda'an.
Kootu bishaan maalii qophaa'an jira? Maaltu qophoo deemee maal ta'e yoo na fidee? Nagartu kootu seenume. Maalidha? Hojiirra na waan taa'uuf. Mooyyaan cabneera bara. Maalidha? Maalidha? Qiqqee dheera kunuunsi uffata. Maal uffatte? Suufiidha. Maal uffatte? Maal uffatte? Maal jechuudha? Uffadhe narraan bareedu. Hin bareeda eessa dhaqu? Karabaatii kan agartu. Argeetta kabaata. Argeera eessa dhaquufi jedhe. Eessa dhaquufi? Eessa koo jechuun maal jechuudha? Qoy jira baagar salaam hundee. Moo narraa akka bareedu laaleeni wayyaa madur qaban narraa bareeda ani nama gaafatu. Suufii kan argitee beekamu? Maanisuma duranii aroogee miti. Aroogee. Ani aroogee. Jira amma qalbii sitiiw. Baalli sagana guutuudha waan ta'eef gadi naa baasi. Akkam natti toleeramu akkami? Dafi gadi naa baasi. Qoy natti toleeramu akkami? Ishee kanatti. Eessa dhaquu fi bishaan. Natti toleeramu natti hin tolleessu. Sitti toleera. Sitti toleera. Achi sitti toleerattee eessa qufitti na gaafatte. Seera qaba. Bishaan immoo gadi naa baasi. Bishaan gadi si baasu ta'e. Akkas uffa'ee garuu suufii uffa'ee yeroo bishaan gadi si baasu sirriya. Jara maa qalladdaa. Maa kan qalladdiisa. Maanta sa'aatii gubuu ishte gana hojii kan biraa qaba bar. Akkam ree natti toleera. Kan jedhu maaliif uffattee qoy kaayyoon natti uffatte maaliif? Cidha wayii dhaquu fedha. Cidha maaliif? Sargi. Sargi irbaata nyaadhu jedhee gwaddeenyaa kun affeeree. Gwaddeenyaa isa kamidha? Kam natti toleeramu? Jechaan dhaqamu. Gurguddoota keessatti mul'ata. Artistoota keessatti beekamtoota keessatti mul'ata. Moo akkam aduma koo akkam goo akkas goonu akkam. Moo akkasti deemu. Fatan jiru akkam. Wayyoodha si kan si waami sargii moo hin qalladda. Aduma koo akkas fatan jiru moo akkas jedhemu. Jedhemu akkam gaduriyyaatti deemu akkanuma guddaatti akkana akka sooressatti yoon deemu akkas jedhemu. Jira qalladaa tamootuma gumaatii maa qoosta. Irbaata gwaddeenyaa kun affeeree. Irbaata moo sargii? Yaa'u sargiidha. Irbaata jechuudha. Sa'aatii irbaataatti kottu. Na bareechi na wajjin dhaabadhu nan jedhe. Qophaa kee dhaqxaare? Akkama jechuudha. Sargii kan ta'e akkamitti sibichaa waa maatii koo wanti laaxee miti bara. Haadha manaa keenan hin jenne kaati kottuuti mucaa kee haadha manaa keenan kottuuti na bareechi. Irratti na argame naan jedhe. Sargiin koo amma nama fuudhee taanaan haadha manaa faana dhaqa. Isaayyuu as Finfinnee keessa ta'e akkamitti qophaa dhaquu yaaddeetti. Sharaateen hidhayyuu. Sharaateen dhiisee maa shaaraa maaliyyuu hin taane eessayyuu haa ta'u garuu akkamitti qophaa dhaquu yaaddeessu dhugaa jedhe. Isa affeeree kaa maalan godhani? Si affeeruyyuu amma fakkee biyyuma keenyattu sargii yoo waaman warra haadha manaaf abbaa manaa taana qophaa adda baasanii waaman. Inni sin beeku kaa? Anaan malee sin hin beeku akkamitti waamsi? Aba yoonaaf akkati fuute akkati mucaa godhatte hin beeku. Ishelle beekus dhabus danda'a maaltu beeka? Dhiisi jira nama mucaa godhachuu kee hin beekne nama fuudhuu kee hin beekne akkamittiin sargii kokottu siin jedha. Ati akkamittiin sharshireettee kaatee deemta. Na affeerika mucaan nama waan akkasiin jiru. Baankii hojjeta Dhimma baankiiti bakka hin deemtu. Qophaa kee akkamitti si waa. Sargii kamuu walumaan dhaqaa turre. Yeroo darbe sargiin dhaqne waliin dhaqne. Nasaaniti kun narraan fudhatini maali? Waa'ee nasaa kun dhimma jireenyaati jira. Jireenya maali? Jireenya. Ani amma sargii dhaqee dhufu koo galgala irbaatii namni afur koo jireenya wajjin maal ta'u? Isuma akka haadha manaa qabdamti maaliif haadha manaa faana dhaqxu irbaata masaa? Hin waamamni haati manaa. Haadha manaa qobaatti waamuu qaba namni. Haadha manaa. Yeroo ilaa. Abbaa manaa. Xalayaa dhageessan beektu yeroo nama barreessan. Haadha manaa kee wajjin jedhama. Haati manaa. Yoo immoo ofii ta'e immoo akkana irratti na argattam jedha. Sanuu ati koo uffattee kaatee natti himte. Kaleessi engaddana ammoo amma bilbilaan. Waan wanti sitti mul'atu jira. Takka kolle na gaddisi. Haadha manaa miti ani maaliif si gaddisa? Bakka laqa kana. Irootii jedhayyuu. Irootii. Na hin bulu koo sa'aatii 5 jaatti na dhufa. Maa 5 kan geesse hin bulture halkaniin deemurramu bulanii. Eenyu wajjin bulaa qofa bulama? Ammayyuu eenyu wajjin shirri guddachuuf kadhati. Sargii cidhanne waamame of eeggadhu waan akkasirra ilaala nannan jenna. Nan mormin nan arsin ani deemu. Jira waan akkasiin jiru suma hin qalladin waan akkadee amma qoy yookaan galgala natti himi borii akkasidhaan jenne cidha waamameeraan jenne
Ana bichaa deemaa hin jedhu. Maala to'ataa? Iftoomina dhabdee jira. Jireenya keetti iftoomni baay'ee barbaachisaadha. Amma uffata uffadhee kootu na ilaali. Indee maal keetanii? Na ilaalu sirra jira kaa. Hojiin kee kun ilaalu. Waan akkasiimaa hin jiru. Hojiin kee na ilaalu na qulqulleessu. Never hin deemtu bakka. Akkam? Hin deemtu. Akkamitti hin deemtu? Waanuma na dhoskitee qophoofteef hin deemtu. Galgalatu natti hin teettatee rakkoon qabu. Galgala sun natti hin teettatee rakkoon qabu. Galgala kan isitti muka yoo si ilaallate ta'edha. Si ilaallatu kaa? Akkamitti ilaalate mataa kee sirreeffadhu maal itti qophaa'in sin jedhu. No, usuma ofii kee deemtu borikoonan deema akkas waamameera jedhu. Baakee caqacaqinna ani caqacaqtee. Qinna Saanuna caqacaqin jetta akka bishaan sitti naqne akka deemsa kee nan hambisa beekaa. Akkam? Ofeegi. Yakkadha barkaanatu kun. Yakkadha. Hin qalladdaa jira maal? Ati mataan hin qalladda? Maa kabaratti kutaa'e? Karbatti gochuun yakkadha mataansa. Yakkadha dhugaa. Tee wareeqinnaaf deemtu si ilaala. Iski ilaalla. Ani garuu bishaanni kootu gadi naa baase. Akkam? Qalladdaa bishaanni gadi baafachuu dhufee malee. Bishaan maali? Bishaan uwwisa wayyaa miiccuqa. Daafi. Daafi. Hin baasu. Yookaan. Hin baasu. Hin deemtu garuu Hin jira. baasu. Hin deemtu. Hin baasu. Hin deemtu. Waan akkasii hin jiru. Hin baasu. Hin jiru hin jedhe waan akkasii. Maa bishaan hin tuqtaa? Bishaan bichaa gana waan baay'ee nu jira shi. Qalladdaa iyyusuma Ati kuma. mataa hin qalladdaa? Uffata uffattee sargii amma kee namni as kee gadi ba'ee sargii ciisaa ture. Dadhabe kaa boqonnaa kooti koo. Boqonnaa kee yoo ta'e hore. Boqonnaa kee yoo ta'e hore. Akka ammuma kaatee an mirgaan qabachuu kana koorratti waan si gaafachuu qabu sin gaafadhu. Nan qabii. Horii namaa kan callisee si faana manatti galu taane hin gadhiisu. Sitti butee tan hindaa'u akka siin fixa barbaanna. Maachuu. Nafaan qalladii. Acha maallaqte kun maali kuni? Bakka ani uffata kun Kuni maali kun amma? akka ati deemtu. Maal kun akkas kun Baga. akka jirutti deddeebiste? Baga. Amma uffaticha ofirraa baase. Hin kee hin fedhu bishaan? Hojjedheera. Gadi baateetti maaraatti kaatee gadi baateetti. Kan ammoo akkan taane. Deemu? Bishaan naa kenni ofirraa baasitiisa. Hin fedhu. Hin fedhu. Hin fedhu. Deemtus bakka waan deemtu miti bara. Wayyaa koo akkan taane Waan deemtu miti. naaf idi an bira suufii bira kooti bira naaf. Sanumoo. Kooti bira naaf idi. Ofirraa baasii bijaamaa uffatu deemu. Maal bijaamaa baa? Bakka eessa deemtara? Ofirraa baasee bijaamaa fadhu. Ofirraa baasee bijaamaa fadhu. Hin qalladdaa jira duruma mudii natti qabatte. Ofirraa baasee bijaamaa fadhu. Firaankina godhaa. Ofirraa baasee bijaamaa fadhu. Firaankina godhu. Biraama hin fadhu. Dhumarratti ofitti marteette jechuudha laala kaameraan gama sanas si waraabamteetta nyaatamteetta kaameraa keessa galteetta jechuudha. Kaameraa keessa galteetta waraabamteetta nyaatamteetta jechuudha. Nyaatamte moo nyaatamte? Nyaatamte moo nyaatamte? Nyaatamte moo nyaatamte? Tee. Amma kana kanuma hojjechuuf gola keessuu qabjechiisaa oolte. Irbaannis sargiinis ciinis malee homtuu hin jiru. Garuu nyaatamteetta. Akkami agaruu na awwaatti dheeraa miti dhumarratti garuu firaankina gochuuf jettee natti yaadde jechuudha. Waanan kolfeef xiqqoo narratti bartee malee nyaadheeras. Homaan jedha. Garuu natti bareedeera dhugaa rabbi. Anaaf haadha mucaa koo. Yoomitti yaaddee garuu jira. Anaaf haadha sargii koo. Anaaf haadha sargii koo. Anaaf haadha sargii koo. Amma kana yoomitti yaaddee jira. Anaaf haadha sargii. Rafaa oolte miti mana keessa kana yaaddaa oolteedha. Nyaachuuf nyaatamuu waanuma jiru giiftii ko. Sargiin ko tokko kunuuti. Nama dhibaan hojii na hitisee bakka maal takka machaa'u bakka. Baay'ee nyaadheeras amma nyaatame nyaadheera.